وين من بدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتنا من جاكاندي سلامت ربي وبليخ يكالي. وين من بدي ميجا جولت هني أفوينا لله جولت دربيا مامدو يفهم أنا أقول أبدا يقي مامدو أنا أبلي سيدو قرر خيجي برد إن قد جولت براتين هيرو من أنجين أنا كنت نانقل لي هنو بني سيقلتين هو إذا تجرت اللي شرطة هنقبل تامن إذا جرت تهنقلتين مامدو أنتو كنجر تقبضوز مامدو إذا قبضين جديرة ديرت أسي غاري متي ديرت أسي غاري متناجي تشادرت أما ربنا خاسي جزين هداية جازابو hundi tokko jaafi qabattee manatti hin galatte huno saalaala rabbi sirte agarsiisu huno firaasha qallaa kanaa qopheessanii kanarra rafiiraan jaan saalaan buluu deema amma ganama bishaan isaan hundi ganama kisin laayifii waraabuna qoottaan alaala isaan hundi qaama dhiqatanii bishaan irraa rarraban naan qaama goggoffatan jechuu ijaarsa fi ijooji bulanii jiruun tanaa gadi ni hafte ijoollee teenya heerumaa fuudha naaf balleessa qabada hin gaddaa dhiifama naa godha dhiifama naa godha naaf balleesse hin heerumna jechuu mee lukkuu tana eeysan geesse lukkuun hin godhe maal qayyooxiin hin godhe nyaata adda addaa kan hin godhe mee nyaata kadheenyuun nafaa nyaata biyya arabaatiin biyya jirgaa biyya zubaanaa keessaa qusaasha keessaa gabbaanii ruuza uwwaa nyaatanii mee eenyuun narraa nyaata jaarsi gaarii moo gaarii miti gaarii jaarsi gaarii nadhagaame jira miira keessan gale yaa oromootichi miira keessan gale gadi naqa eeysan geessa maammadoo dhiifama naa godhe naaf balleesse badiin tiyya haga feetan narra muraddaa gumaa feetan isin kafale jecha geessa yoo gumaa qabaate sorry huno alam buluu deema ala buluu jaanii saalan buluu deeman harka oromootichi waa annuman bade nagaatti oromootichi akkatti bula abbaa beeka jaanii idan akkatti buluun beeku abbi nagaa naa bulchu du'aa naa godha ana immas waa takka sheekotii darasaa hundi du'aa naa godha ana mata kana malee amata dhufu obuu sooman hin fedhu maaliif jibbita kulli shaati yoo naan jette namni hundi edaanuu dhalaan tunni haasida gisi silkii keessa walitti dhufne dhiirti biyya tanaa dhiira katti seenee usheena jirra naan ja'an ani garaan kajitu waame akkasumatti hin gabbee akkas jeen jechuu ween beekaan edaanee fi tokkichaa fi ala kaayitanii akkas naan ja'a ween beeke addee bakka walirra naqqaane dhalaa biyya tanaa walirra naqqaane jirra humaatii miti ana mata kana malee mata kan humaa firaasha qallaa kana kan bulu arrammoon manda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني جرجرت أمتك أشتي أمتك زاللا في أمتك كبجة أكم جرتان فيا كيساني بكم جرتاني تينا غافر مني ربي كان نمك أوني لغاف بك جرت هندوجي غاراف لغين هندوما يجري كلين سربالي اسم برنا فاقا قبسنين جسون زاللا egaa obboleewwan kiyya alhamdulillah rabbil alamin hadhas viidiyoo tokko walitti dachaanii jirra qarqaasa rabbiitiin alhamdulillah egaa har'allee waan tokkotu na dubbisee akkuma waliin daawwanne kanatti kuulanii irraan dubbachuun fedha jechuudha kuulaniin ijaazaa bu'ee jette jalqabarratti kaati buuteef ijaazaa boqonnaa iidaa dabarsuudhaaf moo boqonnaa kee fudhachuudhaaf moo dhiira barbaaduudhaaf akka abbaa manaa hin qabne uppeetta dhiira eessa barbaada dhatte akka adda buluu hedduu ni beektaa dhattee maaluuf jalaa dhabdeessi gaddisiise si dhukkubse warra abbaa manaa qabu halaalfatee qabu yeessoo wajjin haa bulu bultii halaalaati garuu waalti seenaafsise dhugaa dubbachuuf obboleewwan kiyya viidiyoon kun baay'ee FB irra baay'ee deemaa jira TikTok fi FB irra baay'ee deemaa jira dhugaa rabbii obboleewwan keetti jechuun wanna tokko wanna xiqqoo hamilee namaatu qosoo eeggataa deemanii silaa gaarii ta'a cinaacha tokko tuyyuu foon muluu ajeessaa jetti Oromoo yeroo mammaattu amma yookaan Oroonni biyyaa FB fayyadama harka caalaa jireenyumarra ijaazaa buutu kana maraa kana jedhan haaraya nyaata dhiira eenyu nyaachisuuf hojjetteeti dhiira nyaachisuuf hojjette dubartoonni kiiloosa biraa si jala qaaqaa jiran erga hojjettee isaa wajjin nyaatta maaltu waree kanan lafallafuus geesse maaliif maqaa nyaachuun barbaachisa ati garuu kana lafallafe si garuu warroonni bira jirullee
sibiraayina fanii jechuudha. Kan biyyaa nu baase nuti mana ijaazaas yoo deemanii mana ijaazaa marti deemteef kanaa miti kan raawwattu. Kaayyoo biyyaa nu baase qabna. Erga biyyaa baanee tarii tokkoon kenna haalli jireenyi mana nama qabiinsa isaanii ta'uu fi dhabee miidhaa garagaraa irra qaqqabee baddee raasaa dalaguu dandeessi. Baddee raasaa dalagdeedhaa fi kan isin waan bir dalagduu miti balagummaa kan daladduu miti. Garuu wanna silaa nama fokkisa misaakiin illee keessa si wajjin jirraa jechuudha. Hayyoota na sibira jirtu suni waa'ee miidiyaa kana FB kana osoo timne tarii FB kunu maalii tansiin jettu tuyyuu jira. Garuu isillee maqaa sibira hafu maalii fi dhalaa biyya Arabaati. Garuu nuti dhalaan biyya Arabaa daa'imendiidha. Dhalaan biyya Arabaa eenyu olittiyyu kabaja qabnaadha. Kabaja qabna. Garuu kabaja keenya kana ammoo wallaallee ufii keenya ofirraa gadi buusaa jirra jechuudha. Yeroo mana ijaazaa deemnu osoo abbaa manaa hin qabaatini maal godhanii mucaa yoo tokkollee maal goote dhiira keessa teettee kaan gamana boraafattee ufumaa poosti goote. Tokko osoo siin niyyaan qabaatee yeroo isaan taa'anii suuraa kaasanii suuraan poosti ta'a. Nuti shamarran yooma ijaazaallee yooma deemanii jedhan yooma deemnee jenne of eeggannoo gochuu qabanna bakka kanatti. Maaliif jennaan ati tarii biyyaa bultii qabaachuu dandeessaa. Bultii hin qabnes viidiyoo keessan yookaan suuraa keessan maatiin arguu danda'a. Of eeggannoo gochuu qabna kanarratti waa'ee gulanii irratti. Ati jalqaba kan biyyaa baate dhiira barbaacha biyyaa baate dhiira barbaacha miti kan biyyaa baate. Yoo hireen teessi gootee bultii halaara rabbiin siif ijaare okay alhamdulillah. Kanaan alatti maaltu firaashii baachise si lafa labsiifis. Ijaazaa saaloonii buluu edaa maalii buluu edaa bultaman rakkoo qaba maal lafa lafuun maalii barbaachise bakka barbaadde bakka si mijate bakka argatte bakka iddoo hirribaatti si ga'ee yoo bulte nama si argaa jiru jira nama as bulta siin jedhu jira. Maaliif lafa lafuun barbaachise miidiyaarraa ol baame maaliif kabaja walirraa mulquun barbaachise. Yaani akka itti ficcaannuuf akka itti irraa of ficcaan irraa lukkaanullee ufii hin qabna jechuudha. Nuti qaaliidha. Yaa shamarran Oromoo wallahi nuti qaaliidha. Nuti biyyattii Oromiyaa san kan akka biyya taatu akka biyya fakkaattu godhe shamarran biyya Arabaa kun wal nama gaafachiisu. Abbootii keenya mana citaa irraa qorqorrootti jijjiirame baadiyaa irraa gara magaalaa fidanii eenyudha kan rakka magaalaa ka fakkeessa eenyudha shamarran biyya Arabaa malee. Daasporaan biyyoota gurguddaa qubaan lakkooftaa bara fooqiin daraddaramee manni akka bolkeettiidhaan daraddaramee waa fakkaatu kuni itti sitta osoo gaafatte shamarran biyya Arabaati. Shamarran biyya Arabaa keessaallee tawaan ganama mana isiirraa biyya isiirraa sii baase gadi dhiisinidha. Hedduun keenya kararratti baanee jirra. Waan garaagaraatis saaxilamnee jirra. Heerumaa fuudhaa keetii awaajii ati gabbaatee lallabduunii miti kan fuudhamu. Namni tokko wariidhaa miti kan ati zim jetteetiin gabaa baatee dhattee bittu. Walaadhaa miti kan zim jettee gabaa baatee bittee qalmaa fuudhaa jettee namaaf tarakkabdu. Awaajii keetiin miti namni tokko kan bultitti seenu. Garuu uf kabaji haalli kun sirraa hin malu. Shamarran keenya masaakiina keenya kan bultii qabu sababa bultii kanaati ijoollee baay'ee kan ani beeku gizee tokko viidiyoon tokko mana ijaazaatti gadhiifame Saudi Arabiyaadhaa gadhiifame viidiyoo suni sababa viidiyoo saniitiif nama an beeku ijoollee lama ijoollee bultii biyyaa qabdu bultii isii adda diigame sababa viidiyoo saniitiin jechaadha. Atis ijaazaa baate akkana taata jedhaniini nama lama ijoollee an beekutu bultiin isaanii diigame. Maal jennaan maatiin biyyaa ni beektanii tarii tokko hubachuu danda'a tokko akka hubanne jiraachuu danda'a jechuudha. Atis kanuma
atis kanuma qanini addan jirtu waan ta'eef amma booda jireenya bultitti naaf deebitee haadha manaa ta'urraa baatee jirtaa jedheen nama lama bultii isii ilmoo isiitiin adda baatee jechuudha. Adaba yoo godhanne gaariidha. Akkuma nutti tolee akkuma nutti fakkaate yoo dubbanne ammoo waa hedduutu bada. Tariyaatiitti kutattee waan na barbaadutti sodaatuuf jalaa qabaachuu dhabuu dandeetta. Uf jalaa dhabuu dandeessa. Kanaafuu jennaan xiqqoo haalli kun baay'ee sirraan bareedu waan ta'eef kuulanii of qoxxobi. Of qoxxobi gaariidha miti. Ati itti cituu taati keetti muradhuu baay'ee nama irraa sodaatu qabaachuu dhabuu dandeessa. Masaakiina lafa jiruuf ammoo hedduu gaaga'umsa hedduu geessa waan ta'eef of qoxxobi. Baay'ee of qoxxobuun gaariidha. Of ilaalaa wadaamni baay'ee gaariidha. Akkas hooyya. Firaashii baattee miidiyaarra as baatee na argaa hin barbaachistu. Intalli Oromoo safuu qabdi. Firaashii baattee as buutu wanta ciisicha isii kan galgala as baastu miidiyaarratti taatu gaariidha miti. Iddoo ciistu maarraa goota dhiisi namni si gaafatan jiru miidiyaa kanarraa eessa bulta kuulanii nama jedhee si gaafate jira sin gaafan diggiste dhiira nyaachisuudhaaf diggiste kaayyoon kee maali ati kaayyoo waa kaayyeeffate waa godhadhaaf kaayyeeffatte baate moo dhiira qallamuun ijaazaa deemaa dhiira qallabuuf bazoo ijaazaa deemuun rakkoo miti. Baay'eedha ijoollee baay'ee beena ijoollee mana ijaazaa deemtu adaba qabdu. Ijaazaa rakkoo miti kun waan nama arrafamu miti. Garuu tokko argitee kan maqaa nama nyaatu kan maqaa nama galaafatutu jira. Gisee tokkollee viidiyoon akkanatti viidiyoon fokkataan tokko gadhiifamee ture. Viidiyoo baazoo tokko lama miti akkuma arginu miidiyaa kanarra deemaa jiru tokko lama miti. Mana ijaazaa maatiillee baratee jira baazoo yeroo bilbilu mana ijaazaa ka jedhan jirtanii mana ijaazaa ka jedhan jirtanii namaan jedhani. Maali jennaan ka ijoolleen keenya obbolaan keenya FB qaba waan ta'eef FB fayyadamanii viidiyoo agarsiisan. Viidiyoo laachisan. Isaanirraa fuudhaa viidiyoo uumaa banaa laawwachuu galgala fa'aa uumaatii walitti dacha'ee ilaala. Maaliif bahee jedhuuf gaafadhu. Yoo nama nyaachistuun qabne dhiiraa nyaachisuudhaaf miti kan turtuftee kaayyoo biraan qabne masaakiina barandaa ila biyyatti dhumaa jiru saniif ergi isa nyaachis ajirisiif qaba. Ajirii argatta. Isaan san yoo kennite ajirii argatta. Ajiriin kee lakkaa'amee hin dhumu. Baay'eedha ila argitee jirta. Gara Ahmad Bosona Baalee masaakiina inni walitti qabee hojii boosanii argite isaafi fakkaattos isaa baay'eedha. Wallagga keessa Jimma keessa Harargee keessa Boorana Arsii bakkee makamiyyuu Oromiyaa rakkattuudha. Abbootiin keenya obboleewwan keenya rakkataadha. Interneetiin naqabee jira. Obboleewwan keenya rakkataadha bakka hundatti rakkinaan beelaan baqattummaadhaan qe'ee isaanirraa hin baanii barandaa jala jiran. Eega diggistee nama nyaachiftu dhabdee diggisaa eega namni nyaachistu hin jirre ta'e walitti qabiitiin karaa warra masaakiina qarqaaruutiin buusi ajirii argatta. Ajiriin gurguddaa argatta. Maaltu hojii rakkise dhiirratti qallabuuf deemtu kamiidha. Ila bakka sana bakkeen tuni bakkee hunda caalaa bakkeen tuni fokkattuudha. Hundumtuu qaama naangoo goffata. Maaltu si geessisan? Baazoo nama walitti qabu keessa maaltu seensi akka barbaadan ta'anii mirga guutuu qaban halaalfatan taanaan halaalfatan. Maal si geessisi? Namni bultii eessa bultaa kuulanii jedhee si gaafatallee hin jiru. Sun mirga keeti waan barbaade. Garuu ammootu iyyuu diggisee namni irraa nyaatu dhabee maammadoon kun hidhamee kun biyya galee hiree isaati kan qabsiise illee waa hanga riskii isaa dalagatee jira. Nasiibni isaa dhumtee qabamee galee jira. Rabbi nagaan nuuf haa galchu obboleewwan keenya kan mana hidhaa jiranillee. Garuu cinaacha tokko foon muluu ajeessaa jedhan. Amma namoota hedduu FB irra akka malee deemaara viidiyoon kun.
akka malee diggisee dhiirri jiru waan nyaachisu dhabe haya egadi yeroo duggiftu waan nyaachiftu dhabde dhiiras nyaachisu dhabe gadhabde taate masaakiinni biyya jira masaakiinni biyya jiru sanii dabarsaa nyaatanii argitee jirta karaa namoota hedduutiin warroota harka qalleeyyii qarqaraan biyyi keenya ummanni keenya haawwanni keenya obboleewwan keenya akkasitti rakkatanii daa'iman baatanii haraashii qabattee tun dhibamaa duddabaattee tun lafarra daa'imaa akkasitti jirti isaan nyaachisiin jechuu barbaada obboleettii yaa rabbiin si haa qajeelchu obboleewwan kiyya dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa wannaan irraana dubbiseefis FB irra deema maatiin keenya ni arga hundumti keenya haala kana waan jiraan nutti fakkaata tarii nuti akkatti jiru nutti beeka guyyaa idaatiin nuti balbala cufannee dukkana keessa oolla akka nama namarraan dhalanneetitti garuu ammoo tokko gaafa gadi bahee akka nafsiyaa isaa taate maru gaafa ta'u maqaa keenya ka warra dukkana keessa cufatee akka nama namarraa hin dhalanneetitti cufatee oolu kana maqaan nyaata keessa oolla waan ta'eef keessa jirra waan ta'eef garuu kan cufachiisee nu oolche akka kee kana ta'ullee wallaallee dadhabnillee tarisii olitti akkuma ati daladdee argattu dalannee arganna waa ittiin cochoon waa ittiin dikkifnu dhabneetii miti garuu kan nuti kan har'a irra jirru kan kaleessa biyyaa nu baase dikkisnee nama nyaachisnu dhabnee nu harkatti fuudhaa miti kaayyoon keenya kaleessa biyyaa nu baase intarneetiin baay'ee na qabaara intarneetiin keessa hin jiru dikkisnee nama nurraa nyaatu dhabuudhaa miti kaayyoon keenya kan kaleessa nu baase maatii rakkataa keenya san jijjiirree uf jijjiiruudhaaf maatii keenya jijjiirree uf jijjiiruudhaaf kan baane alhamdulillah rabbil alamin jijjiirree argisiifnee jirralleedha jijjiiramnee jirralleedha garuu dhalaa dubartii biyya arabaa wedhan maqaa walitti nu qaba garuu dubartiin biyya arabaa qaaliidha gatiin keenya meezana keenya osoo beennu ta'ee sila akkan raawwannu ture kun ta'uu qabu jecha kana baay'ee nama fokkisa maqaa waliin nama qaba waan ta'eef kanaaf yaa kulaniitiinna isii fakkaatonni isiillee jechuudha yoo diggistanii namni nyaata isinirraa nama nyaachisu kan hin argane taate walitti buusaa walitti qabaadha haati qattu haa guddattu dirhama 200 yoo gara biyyaatti masaakiina sanii yoo ergite bakka tokko baatu waan ta'eef ila masaakiin suni quccubaluu xaasaatti xiqqoo saniini gadi kuun qamadii bitaa gajjessaa quccubaluu sanii qoodaa fi jiran dirhamni 200 300 ati har'a cafacaftee akkasitti onni gootee dhiirasirraa nyaatu dhabdee gadi baatee miidiyaa irratti nu lafa laftu maqaan nyaatu kuni gaafa masaakiina san bira dhaqe waa hedduu iddoo guddaa bu'aaf nama rakkataadhaaf jechuudha kanaafuyyuu viidiyoon akkana osoo bakkuma jirrutti maal gorfamti miti simuuniraan takka barbaadanii akka barbaadan ta'anii rabbiin isaan haa qajeelchu isaaniif haa laaffisu nullee nu haa qajeelchu obboleewwan kiyya dhugaa dubbachuudhaa fi waan akkaan viidiyoo kana irratti na dhukkubse viidiyoon kun dakaleessaati dheengaddat ni ilaala interneetiin na qabaa jira viidiyoo kana ni ilaala akkaan faca'aa jira viidiyoon kun akkaan faca'aa jira miidiyaa kanarraa akkaan faca'aa jira kanaafuu waliman nama qaba waan ta'eef keessa oolla waan ta'eef ufaa qusannu olaa qusannu kaayyoon kee dhiira barbaachaa miti kan biyyaa baate kaayyoo kee odagattee jette warra kaayyoo qabu maqaan balleessinii dhaabbe daawon nurraa dhaabbadhu nuti kaayyoo qabna kaayyoo kennatuyyuu bakka mana cubsiise guyyaa idaatiin dukkana keessa nu oolche kanaa jennaan cinaacha tokko foomuluu ajjeessa nuun ajjeessinii nu dhiisii waan jette waan barbaade gochuu mirga qabda garuu ammoo miidiyaarra as hin baasin waan barbaade jooda maal nu galchi si gaafatu rabbi irraa si gaafata anaa miti wanti kan si gaafatu jeennataa fi azaabni harka rabbiiti harka kiyyan jirti yaafta illee harka rabbii jirti anaaf illee rabbiin nu haa qajeelchu inshaallah obboleewwan kee viidiyoo isinitti hin dheeressu kanaaf rabbiin nu haa qajeelchu fakkaatonni akkanaa baay'eedha
ربي نوفا لافس هندمايو ربي لافتو نوفا قدو إن شاء الله فيديو سنرات نيرسو هم فيديو براتي قولت دي بيتو نغاتي ترى سنين جتا يوني وانتي سمو فاتشيسي وانتي سنكيك وانتي سنجيك اسكي سجرات إجاب قلبي رانا هم بيسارا واني نفقات دباتي كون أكاكو نفقاتين دباتي كون أكاكو تتججو كانا في هم فيديو براتي قولت دي بينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته